sente maktaba kiyyatti jedhe guyyaa dabre dhiyoodhuma dabre kana beek nattol sente jennaanin akkuma dubartoota islaamaa duraanuu dubartoonni islaamaa maktabaa dhuftee fatwaa nagaafatti innaan agartanii duuba isin dhuftee ol sente an hijaabuma agarraa waan salaamataa jette seen manguddoo inni waalaikum salaam jedheen jedhe salaamatumaa silaa salaamataa jarrigaa salaam alaikum jedhaa olanii miree hedduudha ummanni islaamaa itti dhufa sheekni manguddoo hijaabuma agarraanii waalaikum salaam jennaan I am sorry I'm Christian naan jette jedhe rifadheetiin deebi'ee laale niqaabni niqaabaa miti quffaazata harkarra jira jalbaabni tabirooti sila maal jetteen jedheen jedhe umesemaniin isija kusikkiyaan jedheen jedhe an kiristaanaa beettaa jennaan atummaan akkana uffatte kun imooyin jedheen jedhe anummaan akkana uffadhe kana kiristaana duuba maaliif akkana uffatte yoo kiristaana taate maaliif na bira dhufte haaya yoo kiristaana taate dhaggeeffadhu dubbi intala bareedduu islaamaa tokko saahiba kiyyaa isi akkana uffattu arginaanin jaaladhe akkuma kana osoon isin birayyuun gahin hijaaba kana agartee quufuu dadhabee uffadhee dhufe amma shahaadaa naa qabaa naan jettee ummanni akkana jira aneefatillee akkana jirra aanuu teessu kun isinuma bira ergaan kun aanuma isinii teessu wallah wa rabbal izzati wal jalaal ummanni kun guyyaa qiyaamaa rabbi bira nu kasasuuf ta'a quba qabaadha ati beekaa ta'i wallaalaa ta'i girookeeti arra daawaan takkittiin tun narraa isin dhaqqabdu ummata kiyya hawaasa kiyya aalama keessa jirtan hijaaba keetiin daawaa godhuu dandeessa maallaqa kan keetiin Austraaliyaa teessee Kanaadaa teessee South Africa teessee Suudaaniin teessee Masriin teessee Sacuudii teessee Ameerikaa teessee bakka feete teessee maallaqa kan keetiin baadiyaa keessatti nama shahaadaa qabu qaxaruu dandeessa لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رسول جنة سكينيا tokkicha rabbiin sababaa keetiin diinii rabbitti qajeelchetu gaala diddiimaa dhaafi VAT atarraan tana barbaaddee dhabde kana isa sii caala rabbi biratti nuun jedhanii jiran eessa jirra nuti kanarraa obboleeyyan kanaafuu gartanii bakka feete teessee sheeka waggaa 30 gartanii osoo ilmii qara'u mataan luqqa'e qaxartee gartanii ummata shahaadaa qabsisuu dandeessa doolaara 100-200 isaaf maatii isa qallabde kuni amaanaa sitti haa taatu gandati qubattuu fi gandaati jirtutti diinii rabbi akhlaaqaan da'awaa godhan akkasuma gartanii ammallee waan dhagahanitti hojjetanii da'awaa godhan hujiin kanke lisaanul haali ablagu min lisaanil maqaal haalli ati itti jirtu afaanin dubbachuu caala nama yaamuu keessatti akhlaaqa kee dhugaa dubbachuu kanke hijaaba kanke sodaa rabbii keeti bittaaf gurgurtaa keessatti adliidhaan deemsa kee keessatti amalaa fi haala kanke tolfachuu keessatti namni si jaallata maali boo akkamitti akkana bareedda akkamitti akkana taate sin jaalladhee bar anaa miti bar diinii kiyyaa bar jettaan أنا متي ديني كي يتكنا بريد ديني أكميتي ديني أكناتي هرقتي والله قرباسو مليتك أمريكا كيست انتلتوكو كأك ربي سيبك وفتي متانتي ملي وني براك آمسير رنجر ليفتي كيسا ولد فني إسينيغا أكما بيتن أن ديرو مغرتي نارجي لفيونا غرين قد أجتي أفتولشتي أكسب بعد ليفتي كيست تجيب ولي جدن إني برسيسا مدرسة إسات تحفيظ القرآن الكريم في أمريكا eega akkana jedhee lafa laaluu malee utuu isiin laalin liiftii gartanii fooqii 30 ol bahanii achi tokko biraa buutu dhiifama dhaabadhu jettee waliin gabbuutee ka gabbuutu hin jiru maaltu jira sorry maal barbaadda jeen akkam eega liiftii kana keessa dhaabanne ansuma laaluu jira maanan laalinii jetteen beeytaa ija kiyya kana rabbiitu itti nagaafata ija kiyya kana gartee ajaja rabbii guddaa ittiin ajaja gartee guutaa jira kanaafin ija kiyya adabatti godhe malee akka lubbuu kiyyaati silaaluun hin fedha ammoo akka rabbii kiyyaatiif akka diinii kiyyaatiif hin silaaluu dadhabee jeen diiniin kan kee maali muslima kaardii naa kenneetteen kaardii kenneefi eegasii akkasitti madrasaa isaa dawwaltee dhuftee namicha kanaan barbaadettee achitti itti dhuftee hojjette ummata hijaaba uffatee jalbaaba uffatee tahfiiza quraanaarra jiru argite akkasitti jalbaaba sana uffattee shahaadaan hin qabadha shartii ati nafuutu hin jetteen annama akka kan keetii kanan barbaada duniyaa keessaa'u akkasi gartee gurbaan sun eegasii gartanii seera Ameerikaatti akkana seera Ameerikaanatu ayyamsiisa waan feete ta'e an Ameerikaadha waa takka akkasi gartee rabbii subhaanahu wa ta'ala intala kan ibidda jahannamirraa bite ija qaqqabachuu bichaadhaan maali waraqaa meeqataman nu bira jira manshuuraata meeqan nu bira jira ka afaan ingilishii ka afaan arabaa ka afaan oromoo ka afaan amaaraa qoodnee namatti kennuu dandeenya kaaseenni ulamaa'ii keenya siidiin ulamaa'ii keenya hagamtu lafa badaa jira osoo nuti maallaqa keessatti tuullee teenyu osoo nu teenye fiilmii jalatti gartanii ciqilfannee teenyu osoo nu barcaarra gangalataa ool osoo bakkana jennu malakul mootu dhufee nu guuraa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمة قرتي يهودا رسول ربي عليه السلام دبته أمته في برد برسه والله ما من يهود ولا نصارى أمة يهودا نصارى الرل فجرا أصونت نمني يوكا قرتني دوتي سانت تنفت والله لدخلوا النار إبدا جهنم سينملنا فنيجي رسول ربي السلام هل جركين يا ربي يداتي حكان وركسا الربا قفلاك نرى ربي نواستروا جيني جيا بركاتي جيني جيا توباتي حكانوا قم ربي قد سبحانه وتعالى أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صومنا أنجل قبودا دنيا ذكري أنجل قبودا دنيا خيري قرقدوا كنا درجات